Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media damee Kaayroorraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Magaalaa Gudaritti uummanni ajjeechaan nugaa jechuudhaan daandilee cufuun isaanii dhagahamee jira. Mootummaan gargaarsa lammiileef taasifamu qaama mootummaatiin nyaatamaa jiraachuu amanee jira. Abbaan Alangaa magaalaa Soddoo hayyuu beekamaa Asaffaa Wadaajoo haasaa jibbiinsaa odeeffannoo sobaa tamsaase jechuudhaan himatee jira. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan lolaa bishaanii fi poolisiin dararamaa jiraachuun himamaa jira. Naannoo buufataa niwukilaara Yukireenitti waraanni akka hin gaggeeffamne biyyoonni lixaa waamicha dhiyeessanii jiru. Oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Magaalaa Gudaritti uummanni ajjeechaan nugaa jechuudhaan daandii cufaa jiraachuun isaanii dhagahamee jira. Odeessaa gama birootiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barsiisaa Baqqalaa Abdataa jedhamu yakka tokko malee hojii isaanii irraa ari'amuu dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Meediyaan odeeffatee jira. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Magaalaa Gudaritti uummanni ajjeechaan nugee jira jechuun daandilee cufuun isaanii dhagahame. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti sababa dargaggoota lama irratti loltoonni mootummaa dhukaasa bananiin kan wal qabate ta'uu maddeen kenna OFM'tti himaniitii jiru. Magaalaa Gudar keessatti uummanni daandii gara lixaa fi Finfinnee deemuu cufuun mormii gaggeessaa akka ture maddeen kenna ifoomsaniitii jiru. Taatee kanaan dargaggoonni rasaasaan rukutaman yaalii irra jiraachuu isaanis odeeffanneetii jira. Fincila Gudaritti ka'ee ture irratti waan hedduutu jedhamaa ture. Namoonni kallattiin dubbii quba qabanii fi achi turan sirreeffama nuuf kennaniitii jiru. Adeemsichi akkana ture jedhu. Humni nagaa eegdota mootummaa jedhamanitu mandaroota keessa yaa'aa ture. Dargaggoonni ammoo mana fuuldura taa'aa turan waan waraanni dhufeef ija keessa isaan ilaalan. Eegdonni kunniinis kaagalaa jedhanii itti roorrisan. Ijoolleenis mana keenya jira eessatti galla jedhan. Akkam akkas jette jechuun qawwee nyaachifatee ijoolleetti qajeele. Ijoolleenis jalaa fiignaan nama lama rukute. Ijoolleen yeroo sana rukutamte yaala irra jiran jechuun dubbatan. Hawaasni taatee kanatti dallanee fincilatti seene jechuun maddeen kenna dubbatan. Odeessa gama biraatiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barsiisaa Baqqalaa Abdataa jedhamu yakka tokko malee hojii isaarraa ari'amuu dhagahame. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barsiisaa muummee keemikaala injiinaraa kan ta'e barsiisaa Baqqalaa Abdataan yakka tokko malee sababa oromummaa isaatiif qofa hoogganaa isaa namni Dr. Taamuruu Aanolee jedhamu aangoo isaatitti fayyadamuun dalagaa idilee isaarraa dhoorguu maddeen Oromiyaa Freedom Mediaaf himaniitii jiru. Akka maddeen kenna nuuf himanitti barsiisaa Baqqalaa Abdataan nama siyaasa keessaa qooda hin qabne yoo ta'u Yuunivarsiitii Bulee Horaatiif barattoota isaa biratti nama kabajaa fi jaalala guddaa qabudha jechuun sababa oromummaa isaatiif qofaa gayya 5 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti sababa tokko malee hojii isaarraa ari'an jechuun dubbatan. Dabalataanis barsiisaa Baqqalaa Abdataan abbaa maatii ta'uu himuun digrii lammaffaa isaa osoo barataa jiru sababa badii tokko malee ari'atameef jecha addaan kutee jiraachuu maddeen kenna irraa odeeffanneetii jira. Mootummaan gargaarsa lammiileedhaaf taasifamu qaama mootummaatiin nyaatamaa jiraachuu amane. Kana kan jedhan ammoo waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gorsaa dhimma yeroo kan ta'an obbo Guyyoo Dooyirooti. Guutuu gabaasa kana Maahii Muhammad waan odeeffatte qabdi. Obbo Guyyoo Dooyyoo gargaarsi lammiilee hongeef saaxilamaniif taasifamu namoota birootiin nyaatamuun rakkinicha hammeesseera jedhaniiti jiru. Rakkoon balaa hongee godinaalee Oromiyaa, Boorana, Baalee fi Harargee asii gamtokketti mudate hordofuun miidhaan qaqqabe baay'ee hammaataadha kan jedhan waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti gorsa dhimma yeroo kan ta'an obbo Guyyoo Dooyyoo godinaalee kunneenitti beelladoonni hedduun sababa hanqina nyaataatiin du'aniiru jedhaniiru. Rakkoon kun yeroo ammaa bakka tokko tokkotti sadarkaa
sadarkaa lubbuu namaa darbuurra gaheera jedhu ibsa gaazexaa bariisaaf kennan. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa lubbuun namaa sababa beelan darbee hin jiru jechuun waakkataa tureera. Gargaarsa lammiilee balaa hongeef saaxilamaniif dhufu kaabinee tokkotu qoodata kan jedhan obbo Guyyoon gargaarsa uummata Booranaaf balaa hongeef beelaaf saaxilameef dhufe namoonni hedduun qoodachuu himaniiti jiru. Qaamoleen mootummaas namoota gargaarsicha qoodatan keessa jiraachuu fi gargaarsi lammiilee balaa hongeef saaxilamaniif taasifamu kallattiin isaan bira gahaa waan hin jirreef haalli lammiin hongeef saaxilaman keessa jiran sadarkaa yaaddessarra gahuu ibsaniiti jiru. Rakkoo lammiileen keessa jiran kana miidiyaan abbaa kanaa jedhus hin jiru jedhu. Akka aadaa Oromootti namni beelan du'uun ollaa yookiin gosa namicha du'eef qaanii guddaadha. Dhaabbanni buusan goonfas aadaa wal gargaarsaa kana daran cimsurratti xiyyeeffatee hojjeteeti jira. Dhaabbatichi guyyaa guyyaan lammiilee balaa hongeen miidhaman bira ga'uun haala isaan keessa jiran gabaasaa jira jedhan. Haa ta'u malee jiraattonni godinaalee Oromiyaa sababa hongeetiin beelaaf saaxilaman deeggarsa homaatu argataa akka hin jirree fi gargaarsi darbee dhufus kaabinee mootummaatiin saamamaa jiraachuudha kan isaan himan. Dhaabbatichi lammiilee sababa hongeetiin beelaaf saaxilaman du'arraa baraaruuf waan qabuun bira dhaabbachaa jira kan jedhan obbo Guyyoo Dooyyoo gama isaatiin rakkoon kun akka hammaatu kan taasise lammii gargaaru dhiisee osoo hin taane gargaarsi taasifamu qaama mootummaatiin saamamaa jira jedhaniiti jiru. Abbaan alangaa magaalaa Soddoo hayyuu beekamaa Asaffaa Wadaajoo haasaa jibbiinsaa odeeffannoo sobaa tamsaasan jechuun himate. Abbaan alangaa magaalaa Soddoo gargaarsaa Piroofeesaraa Yuunivarsiitii Diillaa Duraanii Asaffaa Wadaajoo miseensa koree jiddu galeessa paartii sochii biyyaalessaa Walaayittaa labsii 1185 muraa 2012 labsii ittisaa fi ukkaamsaa haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa jalatti abbaan alangaa himatama labsichaa keewwata 4, 5 fi 7 muraa 4 cabseeraa jechuudhaan himatee jira. Guutuu gabaasa kanaa Abdusalaam Sultii akkitti aanutti isiniif dhiyeessa. Labsii 1185 keewwata 4 dhorkaa haasaa jibbiinsaa kan jedhu namni kamiyyuu barreeffama suuraa sagalee viidiyoo fayyadamuun tamsaasaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaatiin haasaa jibbiinsaa tamsaasuun dhorkaa akkasumas keewwata 5 odeeffannoo dogongoraa tamsaasuun dhorkaa kan jedhus dhagahamaatti jira. Walgahii uummataa irratti odeeffannoo dogongoraa kamiyyuu karaa tamsaasaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaatiin barreeffama fakkii sagalee yookaan viidiyoo fayyadamuun tamsaasuun gochaa dhorkaatis jedhameeti jira. Labsicha keewwata 7 mooraa 4 jalatti yakki haasaa jibbiinsaa yookaan yakka odeeffannoo sobaa karaa toora miidiyaa hawaasaa hordoftoota 5,000 ol qabu yookiin immoo karaa tajaajila tamsaasaa yookiin miidiyaa maxxansaatiin raawwatame yoo ta'e namni gochichaaf itti gaafatamummaa qabu hidhaa salphaa waggaa 3 hin caalle yookaan birrii adabbii 100,000 hin caalleen adabamas jedhameeti jira. Himannaa Asaffaa irratti dhiyaate himatamaa karaa miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa walgahii fi irratti nageenya kakaasuun tasgabbii biyyattii irratti rakkoo uumuu fi biyya keessatti walitti bu'iinsaaf jeequmsa kakaasuun haasaa jibbiinsaa fi oduu dharaa facaasee jiras jedhameeti jira. Himatamaan kun itti dabaluudhaan himatamaa fuula feesbuukii isaatti fayyadame mootummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad sabdaneessummaa balleessuu Minilik gonfoo fonqolchuu fi siidaa isaa dhaabuun mootummaa Oromoo irraa dhufe Oromoo cabsuu yaada jedhu barreesse yookaan maxxanseeti jira. Himatamaan mootummaa kana kan uummata Itoophiyaa bakka hin buune jechuun isaas wantoota himannaa keessatti eeraman keessaa isa tokkodha. Haati warraa himatamaa Mitiwaab Gabrasillaasee akka himanitti abbaan alangaa maxxansaa feesbuukii Asaffaa Muddee 2019 irraa eegalee duubatti deebi'ee barreessee caqasee garuu himatamaa kana labsii ittisaa fi ukkaamsaa haasaa jibbiinsaa odeeffannoo dogongoraa kan bitootessa 2020 labsamee jalatti banameeti jira. Asaffaa Wadaajoo hagayyaa 1/2014 magaalaa Sooddootti erga hidhamee bultii 13 booda kaleessa mana murtiitti dhiyaachuun haati warraa isaa Mitiwaab himteeti jirte. Dhaddachaa guyyaa kaleessa oolen Asaffaa mirgaa wabii gaafate manni murtii gaafii isaa kuffisuun kan eerte Mitiwaab poolisiin guyyaa qorannoo 14 gaafate manni murtii guyyaa 5 eeyyamu
ibsiteetii jirti. Ijaarsa naannoo Walaayitaa kan deeggaruu fi miseensi koree giddu galeessa sochii biyyoolessaa Walaayitaa Asaffaa Wadaajoo hagayya 1/2014 magaalaa Sooddootti hidhamuu isa OFM gabaasetii ture. Asaffaan namoota hanga yeroo dhiyootti ji'oota hidhaa keessa turan keessaa tokko godina Walaayitaa gaafii naannoo manni maree godinichaa naannoo akka ta'uuf dhiyeesse hordofuun humnoota nageenyaa fi lammiilee nagaa gidduutti wal dhibdee itti fufiinsaan mul'ataati jira. Miseensonni paartii mormituu gaazexeessitootaa fi hojjettoota mootummaa fi aktivistoota waggaa 2 darban keessa hidhamanii fi hiikamanii turanidha. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan lolaa bishaanitii fi poolisiin dararamaa jiraachuun dhagahame. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan rakkoo dachaa ta'een humnoota mootummaa Suudaaniin hidhamuu fi lolaa bishaaniin liqinfamuu yaaddoo itti ta'uu dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Carraa hojii argachuudhaaf baqattummaan Suudaan keessa kan jiraatan dhalattoonni Itoophiyaa poolisiin Suudaan isaan hidhee gadhiisuudhaaf maallaqa biyyichaa 200,000 hanga 300,000 akka isaan gaafatu himamaa jira. Habib Kadir godina Jimmaa Naamaannaatti dhalatee erga gara Suudaanii deemee gara waggoota 9 guutaa jira. Nafa hojii kennaa dhufanii nu qaban kan jedhu Habib yoo birrii qabaatte kennitee baata isaayyuu mana hidhaatii si baasanii gara daangaa biyyattii Matammaatti fidanii si gatu jedha. Habib hidhaa kana baqachuudhaan bakka Shimaaliyaa jedhamtutti dhokatee akka jiraatu hima. Kobbaa, Shargii fi Soobaa bakkeewwan jedhamanittis lammiileen Itoophiyaa hedduun hidhamanii akka jiran dubbata. Yeroo lama na qabanii jennaan karaatti konkolaataa irraa utaalee baqadhee bade jedha. Namni biraa Milkeessaa Muummee ammoo mooraa baqattoota UNHCR Gadaariif keessa akka jiraatu himuun dhaabbatichi baqattootaaf dhaabbatu UNHCR'n waraqaa eenyummeessaa dhaabbatichaa isaaniif kennee mooraadhaa bahanii akka hojjetanii jiraatan akka isaaniif hin eeyyamne himee jira. Mooricha keessa hojjetanii akka hin jijjiiramne kan dubbatan Milkeessaan jidduu kana ammoo kaambii isaanii keessa lolaan bishaanii galuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu hima. Carraa biyya sadaffaa nuuf kennaa hin jiran kan jedhu Milkeessaan biyya irraa baqannee baaneerra gaafa UNHCR deemnee iyyannu ammoo himannaan keessan madaala hin kaasu biyyi keessan amma dimokiraasii waan jiruuf deebi'aa galaa jechuudhaan nu ari'an jedha. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa keessatti qofa lammiileen Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa qofa gara 60,000tti tilmaamaman Suudaanitti baqatanii jiru. Milkeessaan dhaabbaticha irraa gargaarsa gahaa argataa akka hin jirre hime baanee hojjechuudhaaf gam tokkoon eeyyama hin qabnu gama biraan ammoo poolisiin qabamne nu hidhaa jira jedhaa jira. Kana dura gara sa'aatii 2 ta'uun miilaan deemnee hojii humnaa hojjataa kan turreef yeroo ammaa kana ammoo hojiin kan hin jirre gaafa argatan nyaatanii gaafa dhabanis magaalaa ammoo galuu eeyyama kan hin arganne ta'uu baqattoonni kunneen himanii jiru. Dhalattoonni Itoophiyaa Sudaan keessa turan hedduun ammoo faddaaltotaan gara Liibiyaatti geeffamaa akka turanis dubbataa jiru. Namootni baay'een Xaaliyaanii fi Faransaay galaniiru garuu namootni hedduun karaatti du'anii jiru jechuun dubbatanii jiru. Liibiyaa irraa ammoo Sudaan irra wayya kan jedhan namni kun birrii hin qabnu taanaan duuti kenna du'a saree taana jechuudhaan dubbataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa miiliyoonaan tilmaamaman Sudaan keessa akka jiraatan himanii biyyootni lameen dhiyeenna daangaa irratti wal dhabuun jalqaba garuu lammiileen Itoophiyaa irraa dhiibbaan gahaa turuu namootni kunneen himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan keessa rakkoo dachaa keessa jiran kan jedhan gargaarsa barbaachisu nuuf hin taasisan jechuudhaan ambaasii Itoophiyaa garas jiru komatanii jiru. Ambaasiin Itoophiyaa magaalaa Kaartum jiru homaa gargaarsa isaaniif godhaa kan hin jirre ta'uu fi bilbila isaanii irra deddeebiidhaan bilbilanis argachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Tibbana OBN'n dubbi himaa waajjira ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti miseensonni hawaasa Itoophiyaa Sudaan jiraatan 18 dhalattoonni Itoophiyaa naannoo Anduramaan jiraatan bakka bu'ummaan Sudaanitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Yibalxaal Ayimiroo waliin rakkoolee isaa mudataa jiran irratti waliin dubbataniiru. Ambaasaadar Yibalxaal Ayimiroom
Suudaanitti lammiileen Itoophiyaa rakkoolee baay'eedhaaf saaxilamoo ta'uu himanii ambaasaaddarichi hamma ga'umsa aangaa'ota mootummaa Suudaan waliin mari'achuu rakkoolee lammiilee Suudaan hambisuudhaaf akka hojjetan himanii jiru. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan paaspoortii haaraa kan ittiin argachuu danda'anii fi daddabarsaa namoota seeraan alaa to'achuudhaaf irratti walii galanii dubbatanii jiru. Dabalataan lammiileen Suudaan keessa jiraachuus ta'e gara biyyaatti deebi'uudhaaf ga'umsa hin qaban deeggarsaa fi lammiileen daangaa Matammaa fi Gallaabaat gara biyyaatti deebi'an irratti meeshaa qaban irratti gatii olaanaa namoota gaafatan fooyyessuudhaaf waliin dubbatanii jiru. Suudaan erga waggoota 3 as raafama siyaasaa keessa jirti. Qaala'insi jireenya biyyattii keessatti hammaachuun lammiileen biyyattii mootummaa irratti akka fincila kaasan dubbatamaa jira. Oduu kennaa biyya alaatiin naannoo buufataa niwukilaara Yuukireen waraanni akka hin gaggeeffamne biyyoonni lixaa waamicha dhiyeessanii jiru. Biyyoonni akka Biraataaniyaa, Faransaay, Jarmanii fi USA nageenyi buufataa niwukilaara Yuukireen sababa waraanaatiin yaaddessaa akka ta'e mirkaneessuun gaafatanii jiru. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan odeeffate qaba. There was new fighting today in a town near Europe's largest nuclear plant in Ukraine. It's occupied by the invading Russian army, and anxiety is mounting over the facility's fate. Naannoo buufata niwukilaara Yukireenitti waraanni akka hin gaggeeffamneef biyyoonni lixaa waamicha dhiyeessan. Biyyoonni akka Biriteen, Faransi, Jarmanii fi USA nageenya buufata niwukilaara Yukireenii sababa waraanaatiin yaaddeessaa ta'e akka mirkanaa'u gaafataniiti jiru. Gaggeessitoonni biyyoota lamaanii ergaa karaa bilbilaan dabarsaniin Yukireenii haleellaa Raashiyaa akka ofirraa qolatuuf gargaarsa isaanii cimsanii akka itti fufan ibsan. Haleellaa buufata anniisaa niwukilaara guddichaa irratti deddeebiin gaggeeffamuuf Yukireenii fi Raashiyaan wal himataatii jiru. Pirezidaantiin Yukireen Volodymyr Zelensky guyyaa walabummaa biyyattii kabajuuf jiraatutti wal qabsiisee ergaa dabarseen lammiileen biyyattii jabaatanii akka falmatan dubbateetii jira. Raashiyaan waan fokkisaa fi hamaa raawwachuu dandeessi kaayyoon diina keenya nu qaanessuudha waan nurra gahu hundaa ofirraa qolachuuf cimuu qabna jechuun Zelenskiin dubbatan. Raashiyaan erga Yukireenii weerartee ji'a guutteetii jirti. Yukireen ammoo waraana keessa teessee hagayya 24 bara 2022 guyyaa walabummaa ishee kabajuuf jirti. Biyyoonni lixaa afur dilbata akka isaan karaa bilbilaan wal argan kan godhes waa'ee dhuma waraana Yukireeniidhaaf. Pirezidaantii USA Joe Biden, Faransaay irraa Emmanuel Macron, UK irraa Boris Johnson fi Chaansilara Jarman Olaf Scholz ta'anii dhimma leellaa buufata niwukilaara Yukireenii irratti gaggeeffamaa jiruu fi deeggarsa Yukreeniif godhamu qabu irratti mari'ataniitii jiru. Dhuma walgahii isaanii irratti naannoo buufata niwukilaara Zaporooziyaatti waraanni akka hin gaggeeffamneef waamicha dhiyeessaniitii jiru. Lolli naannoo buufata anniisaa niwukilaara kanatti gaggeeffamu gaagama guddaa akka fidus akeekaniitii jiru. Ogeeyyiin United Nations bakka buufata niwukilaara deemanii akka ilaalaniif waamicha United Nations dhiyeesseef pirezidaantiin Raashiyaa Volodymyr Putin tole jechuun isaanii gaggeessitoonni biyyoota lixaa kun waan gaariidha jechuun simatan. Gaggeessitoonni biyyoota lixaa kun arfan deeggarsa waraana Yukireeniif taasifamuuf cimee akka itti fufu walii galuu isaanii beeksisan. Yukireen naannoo buufata niwukilaara Zaporooziyaatti dhiyoo kan argamtu magaalaa Nikopolootti haleellaa misaayilaa raawwatamu himteetii jirti. Guyyoota dhiyoos haleellaa diroonii hedduu Kiremiyaa keessatti Yukireenii raawwachuu ishee gabaafameetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.